uffisee biraa badar kan hin gaatan. Kan Saudi Arabiyaa kun immoo rajjolloo qarcoon kun immoo naachaa akkuma naacha ta'eetti gadi badee nitiin warruma Saudi Arabiyaa kana ilma Saudi Arabiyaa tuni. Alfaattu seenyaalee Bangaalee sun gargaara alfaattu galanni siin badani. Harabbii hojeetuma kunoo wannoo hin maramna gudeen daa'ima qabdi ilmoo qabdaa haati ta'e eenyu maqaan biyya kee maqaan iddoo immoo burguu irra lafa dha'ee qaram Mamadoo Saudi Arabiyaa subhanallah si jecheen si salaamata si godee sila godee ko dubartii sitti re'u maara baasanii silaati waballee irra buuftu eeguma wayitillee eegumoo daa'ima Micaan isii umuriin 16 kan isin tarimtu umuriin 18 gatta micaan ummaatoo jaaqiltuu bira taa'e ay salphanni dhiisa ay amma sharri dabartan ka isi warri sammuun keessa sirriin jiru yaa Mamadoo Saudi Arabiyaa yoo fuutu jechuudha harmee koo fakkaatte lubbuutu maalan godhame Nanti kok ada gimana kata yang biar kusila kali udah dayna enggak udah utate biar ya waduh ya wadanya tadi kok ya kok tak kok mana mager anak kesep dari itu mana ada enggak saya bafa nanti marte Dubai nanti tidak hampir istimal kama Lakkoofsa barreessaa mi'a argaa bitatti nama. Manni kiraanatti ga'e asii garaan nama mana madaamitillee jechuu hin danda'u. Duraallee deemi mana madaamii hojjetu sirraan binnuu naan jettanii. Amma mana madaamii sanayyuu danda'een hojjedhu. Madaamiin mana nama garaa namaaf ittiin qabdu yoo isin fittina qabdan maleedha. Manaa itti ombaan ulfoofne isinuu afaan ulfaaye. Lakkoofsa barreessaa. Ombaan ulfoofnetii malaa ittu. Maal taaptaaf naa godhan nuti. Akka yeroo fi barbaadee jabanaa kanallee garraa bitaa jabeessee isinirraa qabu hamtuu teessan inshaallah. Seenaa tanan gasha tokko jeetifachi yaa rabbi seenaa too jijjiiri. Bisma'aa walli fas guddis. Suudaaniidha mooyi kun. Takka shaarumxittiin kaleessa. Gamaan irraa dhalabatteeti. Magandureettiin eegeen kaasan lakkoofsa Pakistaanii naa kennite. Ana mafi maalum hurmaa naan jedhe. Shaarumxitti tiktokii keenan beeka Allah Pakistaanii teetti si haqalan akka Falastiinii seetti rabbi sitti ajaju inshaallah. Iti bareeddu. Owicho. Nagaa. Kain ergoon daawwatuun dida. Warra imaamaatii bichaa. Qoodee jirtaa? Nagaa wayitii jiisii yaadee bar. I love you. I miss you too. Biitee akkam jetti? Nagaa galata rabbii. Wayitii sii teenya bareeddu yaabo. Mana laaltare. Calbu. Anamma waa'ee biyyaatti miti kan lakkoofsa tokko barreessadhaa isiniin jee. Waa'ee dubbadhu lubbuun. Ani waa'ee biyyaatti miti kan lakkoofsa tokko barreessaa isiniin jee. Ani maaltu nagee waa'ee biyyaa. Galaa laalaa. Jirtaa. Haa lubbuu. Jirtaa. Nagaa akkam. Nagaa kuna wallaa. Tiiji fooloo kunaan eebbisime. Maa? Ani intiniin barbaada maali? Duraan fooloo na goote turte garuu tiktookiin koo addisiidhanni. Ashii deebise. Maal barbaadde? An qoricha nama furdisu sanan barbaada qabdaa. Kuunoo lana duuba. Sireen tokko hin jira. Sadeen kun bitame. Uftee fudhatte kan taate wayiiti. Isa duddubbaa keessa naa okkee. Hii?
Metmeta kabda. Fem fudda okay. Mimmi takka buwan. Itu sakam jirta. Naguma rubu. Bele tawadda yo. Jechu suki idol ati gurgurtu fu barbaade. Ufufi? Ndandama? Ara ndandama. Okay, la cosa che sa è lo cucina che ta o che un po' acabare un tempo nel ما فلت وفت لبرا سلا أبي كي كم جل تايلو بمالو سيادة أنا ياتو لبو ما فلت تنجر بمال بتشوف تلبرا سلا وفت وفين سلا لو فرباد يفهم ماشي no يور سكان أول ناس تاسون كاب إن شاء الله نجني سيافيدو أعرف أدلو كوست نرالي okay berri ka falta gadu kana kadu kot arka duwadu fi inshallah ko sene ka duwambo shiro lewta ibe tempe amale nagasi afidu wiftito welcome atil bay kana gugatte tichnar baytis bayis lechu da kalufta tan sai lechu yo warufta ina lan tan koni habibti sini salamatan Odu jalan laki odu gimana? Imarati kan kisah isi habis kali. Tu berarti kakak argem bekin. Ani tu berarti nom dirret yati. Gafan daya tu berarti usia Allah tuana. Apa dah lokasi ni kuasin ergu gafan mandai. Ababo tak kambar badu nak tu berarti terra. Ababo tak. Wantak. Isi ni kali. Ababon Oromon nama fi hudu afani nama batu giftito. Tena la insha Allah. Khair. Turzimi. Da boki ya mama takiya nalalte mama fusti gorchuf. Amma hundu hundana tiye. Hundu masiti. Jolle takka tu yara jolle takka. Jolle shawati. Gafa ayana maskara ayana qaameti ayana wante tai dibaw ta hatta ayana wayiti ufane jabanan dafne ibati maskali ana fisbitani shifoni lama furatani nabra deman na ungatani na arabani nabra deman naga kuma na gani na duban lisa galeto yiftidiya فورو مكيا لا لو تجودوني ورسيو في ولين نتو مجيفتي أني أبداري توبيا أبداري أروميا تلسين كبه ورفتني لا لسنتو بويا ناس مرت لا تكون تارك أكما خرجة واتك ويميان كيس كانوا إيجي كيس كانوا أفانيس كانوا لوكتس كانوا أما سيفولة تاني دم بيجامي وانت سلامش إني فتاني في الفنجان ده قالوا كيف أنا لا نفهم أما بيرجعني كم عندما يقول فمور وجم الصبياني حتى ما يجيب باساي يعني يجي فتاني كد جباسة الأكسيتي فولا موتة فولا كيا بتوتا صحيح السعنف سلامات بويا ده Dubartii takka arguuf fedhu ijoollee. Gaafa dubartiin mana koo ufte qinqanii mana koo nam'ite taffiin hin jiraan qinaalaan mul'ummaa xon nam'i jechuudha akkasitti fudhadhu. Magana uftanii na laaltan inshaallah. Maal jettamee abdii kinkii kanarratti? Abbaa kinkii maal jettame? يا أفنية تماكم أفني سيارة لا وري جتمي تو كيا سيتو ترتي نفا
Duraan keessa hojii kee hojjedhu. Amma algaa kee irra hin jira sa'a jaarsa kee wajjini. Baala keetti silaayi amma jaarsa kee wajjini algaa kee irra jira sa'aayu mana kee dhufee ilmoo shallee ati maal mana kooti goota bucii mirmirfattee maal barbaade dhufte mana koo. Amma cal'isiitti hojii kee hojjedhu baala keessa ilmoo kilkillee kan gara mana namaatti irra deemtu kajeeltuu mana tiktookii irraa deemtu bayi maa ufte mana koo amma sanyii calaboo naqaatee ta'ee mana koo haadha dhugeetti ilmoo gadaboo. Roomaan gamtaan ilmoo bushtii gobeedha lubbuu galee asiin kootuti galee. Ambo. Dugdako yoo. Iji nagaa si baatu akkam bulte. Sibiilli haa ta'u lubbuu akkamati. Jira akkamati fayyaa keeti. Nagaa kan sarabbe. Habiibti Itoophiyaa jirtaayi. Ay kiraa nagabbe kun Itoophiyaa jedha kun biyyas Dubaay jedha ስለዚህ natti man sin barbaade waan ta'eef akkamii akka jirtu dhugaa waan keessan natti. Maaliif? Sin barbaade ajaa'imma sitti haasa'u minaamina miti ani yaada haasaa gillii kiyyaa waan bareeda gaafii si gaafachuu qabu deebii siraa argachuu qabu jira. Hin barbaadu gaafii deebii lubbummaan ani bannoodha beebisiidha. Gaafii deebii nama gaafattuuf gaafii deebis hin barbaadu Itoophiyaas hin jiru Dubaay hin jira gaafii deebis nama wajjin hin godhu. Ish erga Dubaay jiraatte. Galatoomaa jenteef. Ish lubbuutu. Ishi si aja'u. Gaafii deebii na gaafatteen gaafiin deebisaaf kanaaf hallu kadiriiffadhee taa'aa jiraasi. Geetaan lakkoofsa tokko barreessinaa warri fayyaa hin qabne warri gabaan barbaanne jechuudha. Gaafii deebii maal gaa? TVdhaan gaafii deebii na wajjin gootan. Maqaa seenaa waan galchees kun akkana ta'a akka amantaa biyya. Iji. Wayyee. Akkana jirtu ta'a. Nagaa akkam. Fayyaa keeti. Warakkatti rakkoo ni kaare furtuu rakkooti jedha. Nagaa akkamitti Nagaa goota akkamati. anuu rakkattuu fakkaadhe kan kadhataa jira geestii kadhataa ta'e jira anuu rakkattuudha. Rakkoon isa rakkatti danda'u. Rakkatte maaltu nagaire? Rakkoon ibsuudha biddeeta sira sinjaani. Lubbuu haa ta'eetiin rakkachuu dandeessi. Anuu rakkachuu baadhe maal gochuu tiktookii jala ta'a afaan banee afaan gaanii godhee ciisuu abeefti ganamaan. Anuu rakkattuudha. Rakkattee maaltu nagaire fiigiya. Sila biddeetaa hedduu sinjaani. Maal mallattoo boodee maal maaliitoo ajaa'ibni muraa deemee irraa keessa gazeetu. Nagaa fida. Nagaa galata rabbii. Akka fayyada. Barbareessi duuba kun meeqadha? Birri 20. Shiroonoo? 15. Okay, keessa si dubbisa ishee. Durumamaa keessa nan dubbisirree dubbuma. Duruma keessa noona dubbiste warra qofa kan seentu lakkoofsa kan barreesse. Gisuma dura uftusanii maaliif keessan hin barreessine? Amma keessa na gaafachuu uftee bakka seentu barri. Anuma xuzzeeyyo. Anuma xuzzeemu nama xuzzeeyyo. Lubbunan qaba. Keetuu guruun ka soddaa guruun jedhamti tokko. Kan qabutu itti maraata sana. Lubbuu dubartii ulfaa inni dubbisaa hin haasayanii. Namni lama naa baqiidhaan sii galee
nama dhibba sadii kashiraarraa namni sadi na baqeedha. Namni sadi bas sigabbaruu qabu dirqama. I know. Nagaa lubbuu gara sarabbii. Maaf aartaas gabbaayee. Aaraan jiru bara. Maali? Bisa laguu koo miicoo na bira jirta? Moo mallattoo ulfaatu narratti mul'ataara sirratti fuula kee irratti. An kan jiru wannoodha maal jechuu barbaadatanii. Lubbuu ati gastiin kee cufaadha. Gastiin kee cufaadha waan ofii koo. Lubbuu na duubatti fuuldurachi uffataadha. Shawaa shifoonii kan wallaggaa naqa. Namni tokko yoo bitachuu barbaade lakkoofsa tokko barreessita. Iseentaa miti waan barbaadu saniin gaafatta. Sintas maammaaree miti nagaa na gaafattee baattatas. Wannoo naa kennee wannoo sun miiqa? Cibira sun miiqa? Bunni sun miiqa? Bakka keessana si dubbisa. Maa keessana dubbisa duruma maa keessana hin dubbifu. Silaa hin agarta yabnaa na duubatti, silaa shiroo na duubatti na agarta, barbaree na duubatti na agarta. Bunni miiqa? Shiroo miiqa? Bakka keessana si dubbisa. Lakkoofsa kee biyyuu kan jala jira. Duruma lakkoofsa koo biyyuu baay'uu jaalafattee dhufta. Das maaf laazam lakkoofsa koo barreessitee seentee mataana bilooni na hiiktee baata. Maaliif? Leesh. Inchoodhaati. Maatiin immoo dubartii dhiiratiin jaa. Hin gabbar wanti kun. Hin gabbarni deemi. Namni sirraa bituu yoo hin jiru yaa xirooftu Dubaayii si maleedha Dubaayii keessa namu yaa ajooftu akka keetii fi akka hudduutti yaadda salaati.